Shalom, shalom. Ayyaanni Waaqayyo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni hundumaa danda'u hunduma keenyaaf baay'atu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii Waaqayyo waldaa keenya waldaa Kiristiyaanaa galata Waaqayyo jalatti kan argamtan YouTube, WhatsApp, Imo, Group fi FB yookaan Facebook waldaa keenya waldaa Kiristiyaanaa galata Waaqayyo jalatti kan argamtan hundumti keessan nagaan Waaqayyo inni hundumaa danda'u isiniif baay'atu. Ani maqaan koo Raajii of kalaa ejjetaan jedhama. Geggeessaa waldaa Kiristiyaanaa galata Waaqayyooti. Waldaa makana keessaan tajaajila jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waldaan keenya waldaan Kiristiyaanaa galata Waaqayyoo kan argamtu Buraayyuu naannoo Shawaa Meedaatti argamna. Waldaan keenya hundeeffamni isaa yeroo gabaabaa yoo ta'e iyyuu hojii guddaa, hojii ija qabu, hojii ulfinni Waaqayyoo irraa mul'atu baay'ee hojjechuudhaan waldaa beekamtuudha. Waldaan kun waldaa hojii wangeelaa baay'ee irratti dhiibbaa gurguddaa uumaa jirtu. Waldaa iddoo addaa yookaan immoo lafa wangeelli irratti lallabamne kamiin geesse mishineerummaa yookaan hojii mishineerii hojjechuudhaan beekamtuudha. Anis kanuma keessan tajaajila. Waggaa tokko umurii waggaa tokko qofa kan lakkoofsifte yeroo taatu waldaan kun hojii adda addaa hojii afuuraa kan ta'e kamirratti iyyuu argamuudhaan hojii Waaqayyoo kana deemsisaa jirti. Har'as boris bara baraanis maqaa toluudhaan maqaa gaaris qabaachuudhaan eebbifamuudhaanis ta'e miidhamuudhaan wanta itti dhufu hundumaa dandamachaa hojii wangeelaa isa dhugaa kanaaf waldaan kun dugda ishee duuban deebitu. Waldaan kun hojii aangoo gurguddaa ni hojjetti. Karaa zuumiidhaan karaa barreeffamoota garaagaraa peejjiirraan yookaan liivii gaggabaabaadhaan hojiin wangeelaa kun iddoo adda addaa akka ga'uuf hojii gurguddaa yookaan ga'ee gurguddaa taphachaa kan jirtu waldaan kun waldaa ulfinni Waaqayyoo keessatti mul'atudha. Mee gadi jennee galateeffannee dubbii Waaqayyoo keessaa iddoo tokko isiniif dubbiseen ergaan guyyaa irraa qabadhee gara keessan dhufe tokkotti darbuu barbaada. Galateeffanna. Yaa Abbaa isa waaqarra jiraattu qulqulluu hoolaa Waaqayyoo si galateeffannaa. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Ati guddaadha, ati jabaadha, ati qulqulluudha, ati danda'aadha, ati amanamaadha, hamma jettu geessa, waan jettu raawwatta. Ogeessi hubataan amanamaan beekaan akka keetiin jiru, eeyyee dhugaadha, Waaqni akka kee jiru. Kan ba'aa namarraa fuudhee baatu, kan wanjoo namarraa cabsu, kan hudhaa morma namarraa kutu, kan du'a kee gara jireenyaatti nama baasu Gooftaan akka kee jiru. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Dukkana limixii isa iji namaa keessatti nama nagarre biyya lafaa ishee abaaramtuu kana kee fuutee warra siif hojjetan, warra siif jiraatan, warra siif dhimma baasan waan nu gooteef karaa mucaa kee karaa Yesuus Kiristoos maqaan kee bara baraan haa galateeffamu. Amma immoo sin kadhadhaa dubbii keessa guddaa isa amanamaa kana nutti dubbadhu. Dubbii kanatti kan qoosan, dubbii wangeelaa kana akka maleetti kan hiikan, kaleessa dheengadda maqaa kee salphisanii kan baran, har'a salphisuudhaaf qophaa'anii kan ba'an, dubbii keessa mudaa qabu, isa agartuu jaame badu. Isa jireenya butu ta'eef iddoo kennu, qalbii wal gaaddeef iddoo kennu, amanamaa dubbii kee kanaan kan morman maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ergamoonni seexanaa kan waraanaman ta'an. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan waraanaman ta'an. Du'a baatanii kan deeman, gadda baatanii kan deeman, aarii baatanii kan deeman, abdii kutannaa baatanii kan deeman, dhiphina baatanii kan deeman maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kan rukutaman ta'an. Gooftaa ta'uun kee amanamaa ta'uun kee guyyaa irraa kana nutti haa mul'atu.
cal jennaa dubbadhu. Nu barsiisi, nutti himi, nu hubachiisi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Dubbii Waaqayyoo keessaa lammaffaa Qorontos boqonnaa 1:21 irraa dubbiseen xiqqoo ishee dubbadhee ergaan guyyaa irraa qabadhee dhufeef isinitti himaa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Isinii wajjin jabeessee kan nu dhaabe, hojii kanaafis kan nu dibe Waaqayyoodha. Milikkita kan isaa ta'uu keenyaas nutti mallatteesseera. Qabsiisa garaa keenya keessaa kaannus hafuura isaa nuuf kenneera. Ani garuu isin qusachuudhaaf gara Qorontos dhufuu dhiisuu koo Waaqayyo beeka. Kanas Waaqayyo dhugaa narratti baasu. Isin amantiitti jabaattanii waan dhaabattaniif isin gammachiisuudhaaf isinii wajjin hojjenna malee nuyi amantii keessan irratti gooftummaa agarsiifna jennee miti. Egaa dubbii kana kan dubbatu Phaawulos warra Qorontos kanatti gaafa dubbatu dubbii jajjabaa dubbata. Isinii wajjin jabeessee kan nu dhaabee jedha. Hojii kanaafis kan nu dibe Waaqayyoodha jedha. Hojii kanaaf adaraa kan nutti kennate yookaan imaanaa kan nutti kennate Waaqayyoodha jedha. Jabeessee nu dhaabe. Hojii kanaaf kan nu dibe isinii wajjin immoo jabeessee kan nu dhaabe Waaqayyoodha. Hojii kana keessatti kan nama dhaabu, jabeessee nama dhaabuu kan danda'u beekumsa namaa miti. Hojii kana keessatti jabeessee jireenya namaa cimsuu kan danda'u dandeettii namaa miti. Hojii kana keessatti cimsee kan nama dhaabuu danda'u baay'ee baratanii beekaa ta'uu miti. Waaqayyootu dibata namarra kaa'a. Dibanni immoo nama dhaaba. Dibanni immoo hojiidhaaf nama qopheessa. Dibanni immoo milikkita argamaa hafuura qulqulluuti. Milikkita kan isaa ta'uu keenya immoo nutti mallatteesseeraa jedhama. Milikkita kan Waaqayyoo ta'uu keenya mallatteeffannee jirra jedha. Kanaaf yeroo hundumaa milikkita kan Waaqayyoo ta'uu keenya adda keenyarraa, aasaa keenyarraa, deemsa keenyarraa, qalbii keenyarraa akka hin argamu Waaqayyo godheera. Maal jedha isinitti fakkaata? Milikkita kan isaa ta'uu keenya adda keenyarraa qabnaa. Milikkita kan Waaqayyoo ta'uu keenyaatu adda keenyarra jira. Mallattootu nurra jira. Mallattoo ofirraa qabna. Qabsiisa garaa keenya keessa kaawwannu hafuura isaa nuuf kenneera. Qabsiisa jireenya bara baraa qabna of keessaa. Qabsiisi kun qabsiisa jireenya bara baraati. Jireenya bara baraatti galuudha. Qabsiisi Waaqayyo dhala namaaf kenne hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluun jireenya namaa kana ni dhaaba, ni utuba, ni cimsa, humna ni godhachiisa. Maaliif? Hafuurichi hafuura dhugaa waan ta'eef. Hafuurichi amanamaa waan ta'eef. Laphee keenya jajjabeessa. Rakkinni yeroo nurra ga'u akka obsinu nu godha. Gidiraan yeroo nurra ga'u akka obsinu nu godha. Miidhamni yeroo nurra ga'u akka obsinu nu godha. Maaliif? Hafuurichi hafuura jajjabeessu qabsiisa jireenya bara baraati waan ta'eef. Qabsiisa jireenya bara baraati waan ta'eef. Ani garuu Phaawulos isin qusachuudhaaf gara Qorontos dhufuu dhiisuu koo Waaqayyo beekaa. Kana immoo Waaqayyo dhugaa natti baasu. Isinan kaawwadhe isinan qusadhee jedha. Waan ani isin kaawwadheef moo waan ani isin qusadheef immoo qabaare. Waan ani isin kaawwadheef qabaa, waan ani isin qusadheefis qabaare. Kanaaf immoo hafuurri qulqulluun dhugaa narratti baase. Hafuurri qulqulluun dhugaa narratti baase. Isin amantiitti jabaattanii waan dhaabattaniif isin gammachiisuudhaaf isinii wajjin hojjenna maleedha. Nuyi amantii keessan irratti gooftummaa agarsiisuudhaaf jennee miti. Isin
amantiitti jabaattanii waan dhaabattaniif isin gammachiisuudhaaf isinii wajjin hojjenna. Amantiitti jabaattanii waan dhaabbattaniif, amantiitti cimtanii waan dhaabbattaniif isin gammachiisuudhaaf isinii wajjin hojjenna malee amantii keessan irratti gooftummaa argisiisuun mitiya. Hojii Waaqayyoo harka wal qabannee akka hojjennuuf adaraa Waaqayyoo nutti kenna. Kanaan deemu adaraa Waaqayyoo jireenya keenyatti kenna, adaraa Waaqayyoo qalbii keenyatti kenna, adaraa Waaqayyoo sammuu keenyatti kenna, adaraa Waaqayyoo yaada keenyatti kenna. Bal'aa hojii Waaqayyoo hojjetamee nuti hojii Waaqayyoo hojjennee fixuu dandeenyu hin jalqabneyyuu. Hojii Waaqayyoo dhugaatti utuu hojjetamee hojii bal'aan nuuf waan baay'eetu ganaa nuuf. Obboloota har'a waamicha ta'eefan fuula keessanitti argamee jira. Kana gaafa dubbadhu namoonni quuqama wangeelaa qabdan kana irratti hirmaachuu ni dandeessu. Kan hin qabne garuu dubbattanis rakkina biraatti akkas hin galtan ani hin barbaadu. Waan hin dandeenyes akkas hin rakkattan hin barbaadu. Waldaan keenya, waldaan kiristiyaanaa galata Waaqayyoo umurii waggaa tokko keessatti deemtee dhugaa ba'uudhaan lubbuu nama 21,000 ol ta'an wangeela dhageessifteetti. Gurra isaanii biraa wangeela dhageenyeera. Garuu kan harka isaanii ol kaasanii du'a jalaa gara jireenyaatti darbuudhaaf fudhatan namoota 237 lubbuu haaraa gara gooftaatti finnee jira. Isaaniinis barsiisuudhaan, cuumuudhaan, jajjabeessuudhaan gara tajaajilaatti fidaa nu duukaa immoo mishineerii akka hojjetan gochaa jira. Haa ta'u garuu wanti baay'een gufuu nutti ta'u jira. Waldaan kun dhaabbachuun ishee waggaa tokko qofaadha. Wanti baay'een jira. Manni kiraayiin jira. Namoonni karaa gubbaa gaafa deeman tiraanispoortiin jira. Karaa dheeraarra gaafa deeman misaan jira. Bakki bulmaataa jira. Mishineerii kanaaf gaafa deeman wanti baay'een jira. Haa ta'u malee waldaan keenya kana hundumaa dandamachaa deemaa qixa kana keessetti. Ammas babal'isuu wangeelaaf, hojii wangeelaa isa dhugaa kanaaf, hojii wangeelaa isa amanamaa kanaaf wajjin akka hojjennu afeerraa isinii gochuu barbaaddi waldaan keenya. Warri qabeenya qabdan Waaqayyo kan isin ilaalu of dandeessanii kan jirtan waan qabdan irraa dhukkee akka dhaabattan jaalala Waaqayyootiin ani isin gaafachuu barbaadu. Kun eeyyama keessan dirqamaa miti. Namoonni kana gootan babal'isuu hojii wangeelaa irratti hojjechuu kan barbaadan, hojii mishineerummaa irratti hojjechuu kan barbaadan, nu wajjin hojii mishineerii hojjechuuf fedhii kan qabdan wanta kana hojjechuu raawwachuu ni dandeessu. Karaan isaa bal'aan akkaawuntii armaan gaditti argamu kan waldaa kiristiyaanaa irratti hirmaannaa kana gochuu ni dandeessu. Kanas Waaqayyo gooftaan waan haaraa jireenya keessaniif akka godhu lubbuu haaraa biraan immoo wangeela kana akka geenyu, ni wangeela kana lallabuudhaan lubbuu haaraa akka qaqqabsiifnuuf miilla wangeelaa akka isin taatan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isin gaafachuun barbaada. Naannoo keenyatti kan argamtan gara waldaa keenyaa dhufuudhaan nu wajjin hojii mishineerii kana humna keessaniin akka hojjettan afeerraa isinii goona. Afeerraa isinii goona. Naannoo keenya kan jirtan humna keessaniin nu wajjin baatanii wangeela kana dhugaa ba'uu irratti akka isin hojjettan maqaa gooftaa Yesuusiin isin afeera. Kottaa biyyi lafaa kun hin dhufa, hin darba, hin argama iddoo dhaaban. Kan akka biyya lafaa kanaatti argamee badu hin jiru. Kan akka biyya lafaa kanaatti mul'atee dhokatu hin jiru. Umurii qabnu kana keessatti hojii wangeelaa isa dhugaa kana hojjechuun nurra jira. Yeroo keenya laannee warri yeroo qabdan yeroo keessan kennaa Waaqayyo birrii keessan caalaa isiniin barbaada. Birrii kana laattanii ofii gooftaa keetti yoo ta'e maal fayyada? Warrumna keessanii nu wajjin hojjechuu barbaadan karaa bal'aadha kottaa wajjin hojii Waaqayyo hojjedhu. Kan qabdan qabeenya keessanii nu bukkee dhaabbadhaa. Adaraa keessan nu bukkee dhaabbadhaa. Hojii wangeelaa kana walii wajjin hojjedhu. Lakkoofsa bilbilaa armaan gaditti argamu nu quunnamuu dandeessu.
Nuuda wala waan irra jirru bal'aatti keessaan sinitti muu dandeenya waan ta'eef. Warri immoo kana gochuu dandeenyu humna keessaniinis gochuu kan hin dandeenyu qabeenya keessaniinis gochuudhaaf kan hin qabne yookaan fedhii kan hin qabne yookaan qarshii kan hin qabne nu jajjabeessaa nuuda walaa aisoonu jedha. Bakka hundarratti wangeelatti hin ga'uun nurra jiraatu nutti himaa wajjin hojii wangeelaa kana hojjenna. Babal'isuu hojii wangeelaa kana walii wajjin hojjenna. Waaqni waaqotaa immoo nu gargaara. Har'a ija jabaadhee waan isin gaafadheen beekne gaafachuuf kananas ba'ee hojii wangeelaa hojjechuudhaaf qarshiin miilla akka ta'e naa gadi. Danda'a. Waan qabnuun hojjenna. Warri dibata qabdan dhugaatti dibata keessaniin hojjedhaa. Waaqayyo waan nurra facaase nurraa hammachuu barbaada. Dibata sirra facaase taanaan gatii isaa sirraa fudhata. Warri qabeenya qabdan qabeenya keessaniin wajjin hojjedhaa. Waaqayyo qabeenya sii kenne taanaan gatii isaa sirraa barbaada. Warri immoo kana hundumaa hin qabne beekumsa warri qabdan kennaa gorsaa warri qabdan nu gorsaa nu bukkee dhaabbadhaa hojjedhaa hojii Waaqayyoo. Yeroo kun yeroo gara dhumaati. Yeroo namni hundinuu warqee malee dubbii Waaqayyoo hojjechuu hin dandeenye keessa jira. Yookaan waa'een dubbii Waaqayyoo nama hundumaaf waan gale yeroo fakkaatu garuu hin galleef kee jira. Kanaaf wangeelli atattamaan gurra nama hundumaa bira ga'uu danda'utu irra jira. Dhaloota du'atti bowwaatti deeman kana oolchachuu qaba. Qalbii jijjiirrannaa lallabuu qaba. Qalbii jijjiirrannaa ibsuu qaba. Namni qajeelaan lafarra hin jiru. Qajeelaan tokkicha Kiristoos duwwaa. Namni hundinuu garuu gooftaa Yesuusin akka fayyisaa lubbuu isaaniitti amanee fudhachuu danda'utu irra jiraata. Yaada Kiristoositti galuun nurra jiraata. Gooftaan sin haa eebbisu. Adaraa kan siniin jedhu afaan Waaqayyoo ta'e kana sinitti himu. Afaan Waaqayyoo ta'e kana sinitti himu. Dubbii Waaqayyoo isa dhugaa kana. Dubbii Waaqayyoo isa amanamaa kana. Dubbii Waaqayyoo isa sirrii kana. Bukkee akka dhaabachuu akka dandeenye. Hojii guddaa kan akka waliin hojjennu maqaa gooftaa Yesuusiin adaraan isiniin jedhu. Shalom. Ayyaanni Waaqayyoo isin irratti haa baay'atu. Humni Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. Baay'ee isin jaalladhaa. Baay'een isin kabaja.
fayda baname namoota waamu nutu hin barbaanne guyyoota yartuu milkoomu karaa fayda baname namoota waamu nutu hin barbaanne guyyoota yartuuf duroomu sagantaa qabna waan baane beekna Shalom, shalom, ayyaanni Waaqayyoo isin baay'atu. Nagaa Waaqayyoo isa jiraataan naa turaa eebbifama.